Ergaan kiyyaa meeshaan kun na biratti ni argama koottaa yoo barbaaddan isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa. Hedduu takka das nama jira, hedduu takka bareeda, diizaayiniin biraallee ni jira. Kun ammoo moqqaadha. Yoo barbaaddanii isiniin jettanii isiniif hojjechiisaa isiniin jedha. Bismillah, assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Warroonni amantaa biraallee ashama harka fuunee jirtu hordoftoota maatii Mammazii Ashaaw kan taatan bakkuma jirtanii nagaa fi rahmanni rabbii isin biraa jiraatu. Egaa kan Aishaa Oroodha. Chaanaaliin Aishaa Oroo kan isin ittiin dabeettan na jalaa gubateetiin jira mallee yoo deebiseetiin jedhu koodiin irraan fudhatu hedduu takka zaana godhe yoo rabbinaaf deebise isarratti illee inni hojjedha jechuudha. Kan ammoo Mammazii Ashaaw kan jedhamu yeroo san chaanaalii lama banee ture isatu jiraaf isarratti seenaa. Isin ammoo na hordoftanii laayik sheer na gochuun dagatinaa maaliif laayik sheer namaaf hin goone isiniin jedha. Egaa ka obboleeyyan tiyya lameen ammoo Mukaanosii fi Roozaa suuraa jalaa fayyadameetiin jira. Obboleeyyan tiyya takkaa suuraa keessan fayyadamee hin beeku garuu hedduu takka isin jaaladha, hedduu takka isin dinqisiifadha. Waa baay'ee isinirraa baradhe. Bismillaahi rabbii yaada muraada keessan isinii ga'ee keessa keessan ka miidhame sanuma isiniin jechuufin suuraa keessan fayyadame keessa keessan rabbiin fataratti isin haa baasu. Roozaalleen du'aayinaaf godhaa jettee, Mukaanis illee du'aayinaaf godhaa jettee wallaahi rabbiin ni argaa. Du'aayinan isiniif godhu jechuudha. Ka miidiyaa kanarratti isiniif godhu miti. Gara mana nyaattanii jennan hedduu takkaan isin jaalladha suuraa keessan fayyadame. Kanaafi obboleeyyan kiyyaa du'aayiidhaan bira dhaabadha. Mukaanos du'aayii deeffatanii viidiyoon hojjedha garuu gadi lakkisuu jedhanii maaliifi keessi namaa yoo cinqameetiin jedhe namni hin hojjetu jechuudha. Hojii sanirraa ni dhaabata. Isin ammootu isin lameenuu kan isiniin jedhu gubaan akkana manuma mara keessa jira. Rabbiin inshaallah obsaan keessa isin haa dabarsu. Waan isin miidhuu fi waan isin cinqaa hunda rabbiin isinirraa haa deebisu isiniin jedha. Obboleeyyan kiyyaa qaalii fi gaariiwwan isiniin jedha. Rabbi yaada muraada keessan isinii haa guutu. Waan isin deeme, waan isin miidhe, waan isin yaachise hunduma keessanuu waan isin sodaachise isin lameenuu rabbiin isinirraa haa deebisu isiniin jedha. Egaa kaa hundi keessanuu Mukaanosii fi Roozaallee bakkuma jirtanii du'aayiidhaan bira dhaabbadha. Du'aayii waa hedduu furtii isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa. Asuma nammootu meeshaa aadaa isinii qabadheetiin dhufee jira. Meeshaa aadaa hedduu bareedutu na biratti argama. Isin ammoo yoo barbaaddanii jettan ajajachuu ni dandeettanii yookiin ammoo kallattimaan warri na beektanis ta'ee kan hin beeknes ta'ee na hojjechiisuu yoo jettan isin hojjechiisuu ni danda'a. Meeshaan kun na biratti ni argama jechuudha. Egaa kaawoo isin ammoo waan barbaaddan ta'ee haala gatii isaatii fi akkaataa diizaayinoota biraa yeroo biraa isiniif erguu danda'a jechuudha. Karaa keessaatiinis ta'ee asirrattis ta'ee yoo isin barbaaddaniitiin jettan jechuudha. Kun ammoo filannoo keessanii kanuma isiniin jedha. Meeshaa hedduu bareeda. Anuma biratti naannuma kiyyatti hojjetama jechuudha. Meeshaan kun hedduu takka bareedaa gaafa sanii viidiyoo irraa maree mucattiin isa hojjettullee naa beeksisinaan jette jechuudha. Isin ammoo yoo barbaaddan egaa kaa hordoftoota kiyyaa akkuma isin argitanii amma yeroo ammaa kana jechuun biyya keenya keessatti diizaayiniin kun hedduu filatamaadha. Garuu waan diizaayinii kanaan hojjechiifannee yeroo galesanii kun tuni killa jechuudha. Akkuma isinitti argisiisaa jiru kana tun taam ol fuudhan sun buraatiidha. Isin sun buraatiidha jechuudha. Taasaantu sun ammoo killatuun buraatiidha jechuudha. Hedduu takka bareeddii callee adii fi callee bifa kana maal isiniin jedha. Kun ammoo xuunxoodha jechuudha. Hedduu takka bareedaa harkisiidha jechuudha. Buleetti tiyyatana baay'ee bareeda jechuudha. Heloo jechuu ni dandeettanii yoo barbaaddanii isiniin jedha. Diizaayiniin biraallee ni jira. Sun filannoo keessan akka isin filattanitti diizaayinoota isintu filata jechuudha. Garuu akka isiniin ga'u ergaan kiyyaa meeshaan kun na biratti ni argama koottaa yoo barbaadan isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa. Hedduu takka das nama jira, hedduu takka bareeda. Diizaayiniin biraallee ni jira. Kun ammoo moqqaadha. Yoo barbaadaniitiin jettanii isiniif hojjechiisaa isiniin jedha. Gatii isaallee yoo barbaadanii jettan azala barreessaa isiniif himaa isiniin jedha. Karaa keessaatiin koottaa kunoo diizaayinii baay'eetu jira. Kun ammoo kiyyaa natu hojjechiifate hedduu takka bareedaa. Gilgiliin kun isin jira jechuudha. Egaa kaa hordoftoota tiyyaa viidiyoon kiyya akka guyyaa har'aa kana fakkaata. Isin ammoo akkana jajjabeessitan abdii qabaa isinitti himee jira. Aishaa Oroodha isiniin jedhee chaanaalii sanarratti sabskraayibii karaa 3,000 qaba. Achirratti baay'ee takka itti taabee garuu alhamdulillah alaa kulli haali.